oduu ammi oduulee biyya keessaatti eegalee gara oduulee biyya alatti isin dabarsina. Dooktar Abiyyiin hidha haaromsa laga Abbaay irratti ji'oota dabran kana keessa rakkoo isa mudate dubbachuun baasii hanga itti baases dubbatee ammoo fuulbana kana eebbaaf qophaa'u irrattis akka hedduu gammachuu qabu ibseeti jira. Kanatti aansuudhaan qondaaltonni yookaan bebbeekamtoonni miidiyaa kanaa kan Soomaalota qindoominaan obboleessa keenya moo irratti duula bobbaasan Soomaalee jechuudha. Somaalilaandii keessa deemeeti akkanatti viidiyoo waraabee Somaalilaandii lafa Oromoo dachaa jira jechuudhaan oduu sobaa facaasuudhaan obboleessa keenya jechuudha hanga duula jechuudha isa miidhuu irratti bobbaasaa jiran miidiyaadhaan wal jalaa darbanii qoodaa jiran hanga poolisii biyyattii Somaalilaandii Oromoo Somaalilaandii keessa jirtu irratti bobbaasu gahee jira jechuun Oromoo Somaalilaandii keessa jirtu guyyaa irraantana poolisii Somaalilaandiitiin to'annaa jala oolamaa oolte akka gaariitti guuramaa oolte. Kun ammoo dhugatti waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Haa ta'u malee mootummaan Somaalilaandii hatattamaan ijoollee Oromoo hojjettoota achi keessa jiraachaa jiran gallakkisuu qaba ammaan tanatti. Kun ammoo oduu sobaa ta'uu obboleessi keenya Muumeeksiinis akka jechuudha kanaa wajjin waliin qabanne afaan lachuutunu gabaasee jira. Soomaaliin afaan Oromoo beektus hedduu jira kanneen jechuudha ragaa bahuu danda'an ammoo cubbuu kanarraa of qusachuun hedduu gaariidha. Kanatti aansuudhaan ammaas Soomaaliyaan jechuun manni Soomaalii kuni aartistoota isaanii gara dirree dhootti afeeruudhaan koonsartii qopheessaa jiran dhugatti osoo dhiigni obboleettii keenya Nasiyaa Ziyaad harka isaaniitiin dhangala'ee poolisii jechuudha Soomaaliyaatiin dhangala'ee jiruu isaan koonsartii aartistoota jechuudhaan qopheeffatanii akka qopheeffatanii jechuudha dhufaa godhachuudhaan dubbataniiti jiran. Kunis gurrumaa isin bu'achumaaf. Kanatti aansuudhaan Walaayitaatti konkolaataan sangoota fe'ee imalaa ture balaa mudateen garagaluun sangoota 15 ajjeesee 2 immoo miidhaa namtuun irra ga'ee shufeeraa fi raddaatiin du'anii jiran. Guyyaan namaa geenyaan akkanumaa jechuudha. Osoo loon kunis gariin kanumaa wanna ta'uudhaaf kanumaa namni bitatee ni qalannee nyaannee jechuudhaan eeggachaa jiruutu hiraata waraabessaa ta'e jechuudha. Akkasumaan shufeeraa fi raddaatiin du'anii loon kanarraayis sangoota kanarraayis 15 guutuun du'anii 2 immoo lubbuun hin baane miidhaan irra qaqqabte. Kanarraa wanti hubannu waan baay'ee gabaabina addunyaa kanaatii fi guyyaan kan kee geenyaan bakka feetettu imala feeterra jiraattus akka duutuudhaa sirraa barra. Kanaaf duniyaan tun xiqqoo tanaacha waliin jibbinaadha isiniin jenna. Oduuleen biyya keessaaf qabanne kana fakkaata kara oduu biyya alatti isin dabarsina. Gurraachamuun gama duubaa harka tiraambii ijoo miidiyaa dubbii ta'eeti akka gaariitti qoodama jira. Waa taa'us keessatti osoo haasaa taasisaa jiru harki isaa gama duubaa kanaan akka gaariitti gurraacha'ee jira. Kanammoo miidiyaan zoom godhuudha kaameraan zoom godhuudhaan giduun san qilleensa irra baase. Ammoo miidiyaaleen hundi wal jalaa fuudheeti hanga ammaan tanaa gabaasaa jira. Tiraambii maaltu mudate kanaafis ibsa kennuun isaa waan hafa hin qabne. Jiddumaan mallattoo gurraatti na tuquudhaan sabskiraayib godha ammas sheer godhuudhaanis facaasaa laayikii komentii alatti yaada kana dhaadha isin jenna galatoomaadha. Kanatti aansuudhaan ammas hiriirri guddaan teelee fi keessatti jechuudha Biniyaam Netanyaahuu irratti gaggeeffamaa jira. Kanaaf Biniyaam Netanyaahuu ammoo abbaa isaa Tiraampiin akka dhiibbaa godhu gaafateeti jira. Kanatti aansuudhaan oolmaan Gaazaa guyyaa irraantanaatis qalbii nama cabsa. Haleellaan Israa'el irraa hin dhaabbanne irrumatti jechuudha ibidda roobsaa oolte. Guyyaa irraantanaatis beelli gaa obsa namaaf hin kennu yeroo namaaf hin qabu. Daa'imman Gaazaa ammallee beelaan rakkachaa jiran. Rabbiin bilisa haa baasu du'aa godhaa jabaadhaa du'aa'itti jabaadhaaf waan danda'uun nyaataas gargaaraa. Khubsi takkallee osoo bituuf ta'ee karaan silaa dandeessaniin gargaaraadha isin jenna. Uummanni addunyaa irra jirtan hundi keessanuu kan namummaan isin dhagahamuu fi kan obboleeyyan keenya kanaaf quuqama qabdan. Kanatti aansuudhaan Suudii marsaa 5ffaaf guyyaa irraantanaa gargaarsa midhaan nyaataa uummata Gaazaatiif gootee jirti. Maasha Allah haa galatoomtu. Kanatti aansuudhaan Suudiin guyyaa irraantanaa namicha jechuudha Arabticha naannoo Riyaad Darmaa bakka jedhamtutti talaba isaa kan Itoophiyaa fidatee irratti jechuudha dhiibbaa godhe miidhee uleedhaan tumee viidiyoon sun waraabamuudhaan qoodamtee ijoo miidiyaa taate poolisiin naannoo sanii to'annaa yeroo oolchuu miidiyaan ammaan tana gabaasee jira. Kun waan bireedaadha fakkeenya uummataatiifis ta'uudha qaba. Galatooma jennaan poolisootaanis kanatti aansu Paakistaan keessatti ammas rooba cibaa roobeen galaanni guddaan guutee osoo deemu jiru namoota 150 olitti lakkaawaman qeerraa buqqaasee ammas warroota jechuudha quusumaan qarqara galaana sanitti dhiyaatan hunda poolisiin ibsa baafteen poolisiin Paakistaan
ifee gaadhaa jechuudhaan akeekkachiiftee jirti. Uummata kanaas rabbi nagaa godhu balaan lolaa gaabara kanaa akka gaaritti biyyoota hedduu miidhee jira keessattuu biyya Paakistaan fa'aa akka gaaritti miidhee jira. Yeroo takka faamilii 18 yeroo takka faamilii nama 100 lakkaa'aman yeroo akkanatti jechuudha balaa jechuudha hanga lubbuu dabarsuutiin ga'ee jira. Warra du'eefis rabbi rahmataa godhu haafes ammoo rabbiin nagaa baasu. Kanatti aansuudhaan dubartiin cimtuun Iraan takka barnoota gosoota hedduutiin eebbifamuun akkasuma dhaabbata biriiksii keessatti qaadhimamtee jirti. Achi keessa ramadamtee hojjechuudhaaf hooggantoonni dhaabbata biriiksii qaadhimuu dubbataniiti jiran. Kanatti aansuudhaan Awustiraaliyaan ministeera dhimma alaa Iraan ibsa baasuuf akeekkachiiftee jirti. Ibsa baafte. Maaliif akka ta'e wallabdeen eessaa akka dhufe nuuf hin galle. Kanaas kan jala buunee gabaabnu ta'a. Kanatti aansuudhaan Biraaziiliis ergamu jechuudha. Filannoon gaggeeffamee pirezidaantiin haareen gara Biraazil dhufuudhaaf deemu kanarratti hariiroon dippiloomaasii jechuudha kan Israa'el wajjin qabdu laafachaa dhufuu fi addaan cituudhaafis yaada jiru akka xiinxaltoonni gabaasaa jirutu nu ga'ee jira. Addunyaan hundi silaa Israa'el irraa dinagdee yookaan dippiloomaasii Israa'el wajjin qabdu futuudha qabdi hanga isiin nagee addunyaa kanatti uummanni kun uummata mokkoramaadha. Kanatti aansuudhaan duun subscribe godhuun dagatinaa gaalaa mallattoo gurraatti irratti godhaan subscribe godhuun dagatinaadha. Shares godhuudhaan hin dagatinaadha. Galatoomaan isiniin jaa. Kanatti aansuudhaan manni marii bakka bu'oota uummataa Iraaq Bagdaad keessatti guyyaa irraantanaa waltajjii taa'een waa'ee jechuudha hojjettoota mootummaatiif mindaa dabaluu fi waa'ee mindaa ji'a akka kafalu ibsa baaseeti jira. Dhugumatti Iraaq biyya duraan guddinaa fi akkasuma humnaan beekamtuu taatee biyyoota giddugala kanaa fi biyyoota addunyaa islaamaa ol qabaa turte erga Saddam Hussein Ameerikaan ajjeefteen booda laamshoytee mindaa hanga mindaa hojjettootaaf illee kafaluu dadhabdu geessee guyyaa irraa manni marii ibsa baasuun uuma mindaa hojjettootaa dubbachaa oola. Kana jechuun akkam takka akka jechuudha xiqqaatee kuftee jechuudha laamshoytee agarsiisaa jechuudha. Kanaaf biyyoonni akka jechuudha Liibiyaatis erga Gaddaafii dhabdee akkasitti kuftee Afrikaan guutuun akkasuma biyyoonni Arabaa kunis erga Saddam Hussein dhabee akkas ta'e kanaaf Ameerikaan gaa kaayyoon biyyoota warra lixaa kunii duraanuu kana inshaa Allah ammaas tan xumuraa gammachuu 40 dhaga'uu deemnu jira. Fulbana kana guyyaanis wal jala ga'ee jira. Idhaala haaromsa laga Abbaay dhiiroo gammachuun eebbifamu Eeltiraa fi jechuudha Masrii waliin taatee dhiibbaa irra gootii kan jiru fi akkasuma beekumtii biyyummaa Falastiinis mirkanaa'uuf ifoomuuf dhugoomuuf mootummoonni jechuudha gamtoomanii akka ibsa baasaa turee fi qabatetti beekumtii san kannanii fi jechuudha lolni Israa'el irraa dhaabbatee biitii si bilisoomtee ifoomtee nu gammachiifte moo lakkii jechuudha ammaas ballama beekumtii biyyummaa kanaa fi kana dabarsaniiti nuus aarsanii yookaan nu gaddisiisanii kan jiruus gaa shakkiidha waan fuuldura Allahu aalam. Kuncuun fa'aa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qabna kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deemnutti sheer godhaan facaasa anka isiniif dhiyeessu oduu ammeetii oduu dabalataatiin inshallah walitti deemna. Assalaamu alaikum.